Miira keessa nama galchaa. Wanni ta'e hundi nama qaanfachiisu. Wanni ati jechaa jirtu kun hundi dhugaasaati. Maaliif jennaan maaliif hin dhugaasii baha? Sababa Dr. Abiy Ahmadiin ummanni Jimmaa kulloo maqaan jaamu ummatuma qulqulluu keenyaaf kutaa Oromoo, kutaa Oromiyaa, kutaa gara let me finish. Kutaa Oromiyaa bakka bakkaatirraa ummata kulloo jaamu ummata kulloo ummatuma Oromoo keenya qulqulluudhaaf kannanii ittiin arrabsaa jiran nin beeka. Kanaas Oromoon hundi nu hubata. Amma tan irra jirru dhimma Jimmaa fi Harargee kana jidduu waan mucaa shayxaantittii dhalaa san irraa ka'ee viidiyoo ati sirratti daleedee ummata miira keessa gamlachuu golchitan hawaasa keenya kan nagaya waliin nyaatee waliin dhugaa jiru garaan madaawee doofaan tokko tokko ol deebi'ee amma suuraa namaa ol garagalchanii gubuunii fi kun achi booda dhufte amma wanni siin jechuu barbaade intala amma intalaan fidamoo nama biraatiin fida kaniin fidee dhiifama gaafachiisu ammas. Intala gabaabumatti intalas nuu fidaa gurbaa yeroo hunda waa'ee abbaa jifaarraa haasa'u sanallee nurraa dhorgaa suuraa abbaa jifaarlee gubuu dhiisaa kan ijoolleen jechoota negatiifa fayyadaman yaa jiran erga dubbiin kun bar dubbii nafsiiti bar nama du'ee qabee jiru nagaa yaarraa mata irratti buusa. Okay, achin naa qabi galatoomee abdii geeraa muwaazina siif welkama bibi qottu bagana gaan dhufte. Maalin jechuu barbaade abdii geeraa maalin jechuu barbaade seetaa galatoomi eega daarekshinaa intaluma qofaanaa kannite galatoomi intala hangaan danda'utti hirrafu edanoo akkanumatti hin qaatiraa bulaa edallee akkanumatti hin dubboota naachaa qaatiraa bulee hirrafu itti buleetiin ammas warra pindaari. Deemee intala san qabee fidaa sooshaal miidiyaa irratti akkana gurra isii qabee ummata Jimmaatiif ummata Oromoo guutuu dhiifama gaafachiisaa. Atilleen habiibi wani niin siin jechuu barbaadu wani niin si gaafadhu yoo dandeeyse ammallee dhiifama hin gaafatin ani akka ati jettu fadhii teessiifin guutaa loogii akka ati natti hin dabrin ayettisan mirga keessiifin eegaa dhiifama gaafadhu siin hin jiru maaliif jennaan abbaan si dura eegalee waan jiruuf na dura dhiifama naa gaafatu abbaan eegalee jechuun mirga keeti guututti mirga qabda siifiin amanaa intala qabeetiin fida hangaan fidutti hangaan intala qabee fidutti wanni takka taniin sii godhu taniin siin jiru ustaazota keenyattis afaan hin dabrin. Ani obboleessee guddaadha. Dhagada obboleessee guddaadha. Hedduun si jaalladha, hedduun si kabaja. Asaan kelinaaf ta'a. Mee erga viidiyoo takkaan sana hojjate abdii geeraa erga abbaan jifaar arrabsamanii jennaan gadi ba'ee arrabse. Eeyyen arrabsuun kun dogongora osuma maal ta'e. Garuu ammoo erga kun dogongora jiru taateen kun erga ta'e namuma dogongore sana sirreessa. Maaliifiyyi abdii geeraa qofa barbaachisee ummanni kun waan kana jechuun barbaachisee. Ammas ammoo ani hedduu tokkoon si galateeffadha. Maaliif ani ilaalcha gandummaa osoo hafe akka Oromummaatiif akka dirqama amantaa Muslimummaa tokkotti dubbatame baay'ee tokko natti tola. Maal gaafa sana Abu Muwaazii otuu rakkoon tokko hin jiru intalli haa dhuftu gurbaanii yeroo hunda viidiyoo 17 guyyaatti hojjetu sunis haa dhufu lamuu gandummaan haa dhaabbattu godina Jimmaarraas dhufee manguddoon dhufee gulantaa kana Harargeetti hin darbina Harargeeniif Jimma nama wal jaallatee wajjin nyaatu. Tuqamanii nama nu arrabsanii isinis ijoolleen Jimmaa kana Harargeetti hin darbinaa yoo jedhan dhiifaman hin gaafadhu. Yaala balazzaa ammoo bakka kun hin jirretti maqaa hin taane fudhee galee maqaa amma dhaggeeffadhu Habiibi abdii geeraa dhaggeeffadhu. Ani ilma nama guddaati namaan kabaja namaan jaaladha. Abbaan fadhe na arrabseef Harargee irraa bakka nuun buutu. Waa'ee Jimmaa dubbachuu dhiisee naan jedhanii isaan hin dubbadhu hin dhiisu qaamni kiyya kun harki mirgaa qaamni kiyya kun cinaan tokko Jimmaa cinaan tokko Oromoodha cinaan tokko Harargeedha maaliif Harargeetti dhaladheetti guddadhee Jimmaa uummata kiyyaa uummata Islaamaati uummata Oromooti waan takka walitti qabnaa wani inni siin jechuu barbaadu ammarraa eegalee namni Harargee tokko ol kee yoo kan Jimmaa arrabsu taate wani hin beeksisuu barbaadu maqaa isaatiif itti gaafatamu malee. Obsi namni Harargee tokko ol ka'ee maqaa Jimmaatii fi suuraa abbaa jifaar gaggala galchee gube taanaan maqaa Jimmaa kaasee arrabse taanaan itti gaafatamummaa mataa isaatiif baataa isa malee uummata Harargeetii miti. Namni Jimmaa tokko ol ka'ee suuraa jaarraa abbaa gadaatiif gootowwan Harargee maqaa hin taaneen kaasee akka malee godhaa jiraate godhuuf taa'e mataa isaa bakka bu'a malee hawaasa
jimmaatii miti Akkas. akkasin naa hubatu hawaasni Harargees hawaasni jimmaas hangaan intala laalee siifi intala dura walitti suuraa ustaazotaa gubuun suuraa hayyotaa gubuun gootummaa miti. Gootummaan xiqqeenyi kana caale. isin lameen ammaa walitti isin fidu ijoolleen teenya ijoolleen Harargee ummata jimmaa kana kabajaa isaanii hin beeytanii rabbii jaa muraat aliyyi isiin harkaa namni hedduun komentii sabboonaa kiyya waan ase komentii naa barreessu ni harkaa ummanni jimmaa kuni yoommee waa takka sitti hime waa takka qofaan sitti isinitti hime ummata keenya ummata Harargee dhugaa walii himuun ni bushooyti waan taateef dhugaa isinitti himeetiin bira dabra ummanni jimmaa kuni ummanni Oromoo ka jimmaa kuni ummata Harargee keessaa laftitti xiqqaatte bakkarraa qotatanii jiraatan dhaban lafti teenya lafa teessanii jaanii namoota kuma dhibbaa ol bira fudhatanii limmuu saqaa miila kiyyaaniin deemee beekaa bakka jedhamtu araddaa gurmuu kanniisaa bakka jedhamtu ummata keenya ummata Harargeetii qubatee hanga ammaa biddeena irraa nyaachaa jira. Waan seenaa hin beeyne keessa galtanii ummata jimmaatii fi ummata Harargee ummata jimma deemee diin keessaa baratu ummata wal keessa bobbee wal keessa galu dhiisaa waan akkana sammuu negatiivaan hin yaadina. Ummanni jimma ummata isin sooshaal miidiyaa irra beeytan kanaa miti dhaqaa wajjin hin gattaa wajjin nyaadhaa yoo itti dheeytan maal akka isin kannan maal akka yoo isin dheeytan nyaattan dhaqaa laalaa ummanni Harargee ummata Harargee bira dhufanii ummata kabajaa ummata jaalalaa qabu ummata Harargee ummata jaalalaatiin beekama ummata sooshaal miidiyaa kanarra jiru ummata Harargee bakka ni boojee yaadu wanni godhuu qabdan ilmi dhiiraa tokko bakka jaarraa abbaa gadaa abbaan keenya jiruu fi bakka abbaa jifaar abbaan keenya jiru qabrii keessa nuti dandeettii teenyaan irraa hafnee rabbiin isaanirra nu jaalatee duniyaa tanarra nu dhiisee isaan booda hafnee duniyaa tanarra hin jirru. Guyyaan keenya gaafa fiizaan keenya duniyaa irraa dhume isaan bira dhaquun keenya nafu. Rabbii guyyaa qiyaamaa isin sodaadha. Rabbii isin uume sodaadha. Rabbii dachii fi samii uume sodaadha. Akka malee rabbi kaatimaan hin balleessinii isinii viidiyoo akkanaa waraabu jiru. Ilmoon teessa yoo ol baatee sooshaal miidiyaa namni waraabee isin maxxansa. Abbaan keenya nama baalagii akkanaatiin hin jette ilmoon teenya. Billaahi alaykum Harargeen bakka isin hin buufanne jimma bakka isin hin buufanne abdii geeraa jimma bakka hin bu'u. Intaltii mucaa isii diin barsiifachuu dhabdee jimma arrabsiisaniis Harargee bakka hin buutu. Garuu onnee ummataa keessa waan jiru fixuudhaaf hangaan danda'u intala saniis fidee abdii geeraa qabee isaan lachuu gurra isaanii qabee abdii geeraa sin dhagee intaltinis bakkaan barbaadee fidee akkana fidee waliin niin araarsa. Ni intalas dhiifama niin gaafachiisa abdii geeraas dhiifama ummata Harargee ta'e ummata Islaamaa ummata Oromoo guutuu niin gaafachiisa. Isin ammoo isin sammuu negatiivaan hin yaadina ummanni Jimmaa kun ummata keenya ja'a yaada. Ummanni Jimmaatis ummanni Harargee kun ummata keenya ja'a yaada. Abdii geeraatii fi intala san ummata wajji walee araarsuu caalaa isin sammuu teessan ka Jimmaatis Harargee wajji walee araarsaa kan Harargeetis sammuu teessan Jimmaa wajji walee araarsaa kan jechuu barbaadu kanuma hangaan isinit deebi'u tokkummaatiis fooloo naa deebisii bilbila keessattiin ergaa natti ergi wal qunnamnaa yeroo barbaachisaa ta'etti yeroon intala argaddetti yeroon haala mijjeessetti isinittiin deebi'a namni tokko miira keessa isin hin galchuun mala namoota tokko sun miira keessa isin hin galchin numan dhagayina jalan deemina waan isin deebisaan kanneen abdii geeraa atis deebisaan kanniif namni keenya kajimmaa ummanni keenya dhalaanii fi dhiirti keenya kajimmaa deebisaan kannaaf shamarran keenyaa fi dhiirti keenya warri Harargeetis qeerroon teemma. Abdiin sodaatee laayivira abdiin sodaatee laayivira abdiin sodaatee viidiyoo hojjechuun wanni akkasii niin beeka. Jechaan viidiyoo hojjechuun ammallee kabajamii hangaan isin deebi'u namuu laayiviirraa nuuf bahaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hangaan isin deebi'u fooloo naa godha. Ustaazni irtaasati. Ustaazni barra dukkanooyinaan habiibi kan jirtu sitti fakkaan. Abdii geeraa inni dhufte ol galtirraa kaatee mu'aaz akkana naan jedhe akkas naan jedhe jedha harta dhugaadha haqa qabdalleedha. Maalii jennaan gatiin aareyyan sana hundaa seenaa. Laala gatiin aaree. Lakki akka dalante nan beeka gatiin aareen sana haase ela Ustaaz Jamaal Abu Mu'aad bakka hojii sana taa'eeyyi hojii sana irra utuu jiru waan sana hunda dhiisee si kabajee dhufe beeki tokko obboleessi keenya Haaji Khaliifaa Haaji guyyaa guutuu hojii irra oolee halkan silaa yeroo rafu kana hirriba isaa dhiisee amma isaan bira halkanii beeki laa keenya guyyaa miti isaan bira
halkanii dhiiba dhiisee taa'aa jira hamma ammaatti dubbii kana tolcha jedhee. Nu takkana teenya utuu si dubbiifnu tokkummaan immoo inni natti mukunoo as jala jira naan jedhe abdii. Achuma taa'eetu biraan rabe jedhee Sigalee an rafuun kee argine laan dhaggeeffadhu gaala rafuun kee argine rafuun kee san dhageenye hagalu jenna did tokko eeyne lama eeyne sadi eeyne gaafa macarrashaa si dhabnu aboo gaanutu mucaa kana kabajee eega silaatii taa'ee isaaf haasa'aa jira malee nuti maal jennee haasa'aa jira. Gastiin mucaas waan irraa qate wallaalee gastiin tokko. Shuf dhaggeeffadhu gaala abdii koo laa dhaggeeffadhu. Ennaan mucaan nu tuffate badii kana kan balleessisisaa baga nu tuffate nu moo'ii sana baarru gaafa rabbisa qajeelche gadi bahee uummata Oromoo dhiifamaa gaafate. Yaa obboleewwan fayyaa miti kan badii kana akkanan jedhe gurra mirgaatiin na dhaggeeffatte akkanan jedhe kun akkanuman jedhe kunoo maalan jedhe gaan sanarratti dubbadheen tureen Khaliifaa Hajii Safaanii baafate mucaan kun obboleessa keenya quxisuudha dhufee waan jiru itti himnee jennaan dhiifama gaafata maaliif jennaan nuti manguddummaa miti amma kun gorsatechi deebine malee. Sana bira waan dabarfate immoo waan ati kaaftee jira qabxii uummanni siyaasa jalatti dhahatee jimmaan dhahaa jira kan jedhu kana durirraa itti jirama yeroo dheeraa. Kana immoo kan godhaa jiru eenyuuni warruma siyaasaa abbootuma siyaasaa oofna jedhee deemu gurguddaarraa jammare wanni kuni. Kana jennee kaasnee haasofne sila. Kaasnee haasofne kaane hattaa sana qofa miti ustaazan tokko miidiyaa irratti illee utuu nafne ol ba'anii akka waan jimmummaan kun arraba ta'e akka waan jimmummaan kun xiqqeenya ta'e namuma tokkoofu eenyummaan isaa kabaja malee salphinan ta'u abadan jecha. Anutuun Tigiree ta'e Tigrummaan koo ittiin boona malee ittiin gammada malee waan ittiin saalfadhu miti kun waan barbaade iyyuu tunteeti jecha. Kana jennaani kan kana jedheetan dubbadhee anaa dubbii kana hunda dubbadhee xumuree jedhee akka tilaayinarra jirtu tiyyi tokkummaan argaa jira. Tokkummaan maal argaa? Silaayinarra jiraatee argaa jira. Ati immoo raftee jirta hirriba hin jirtu laayinarra. Sanarratti wal bira dabarfannee dubbiin akkas ta'e yoo natti mufattee jiraatteef dhiifama akkasitti na hubadhuun siin jedhaa kan immoo dubbii araaraa kana rabbi sirraa isa jaallatu si hundarraa rabba jaallatu ati rabbi waan balleessitu hunda siif dhiisu waan abbootii keenya jaarraa abbaa gadaas ta'e wama hundarrattuu daangaa dabarfatte hunda rabbi siif dhiisu nama ofiifillee tole biyyaafillee tole hawaasaafillee tole rabbi si haa taasisu obboleessa keenya obboleessa hangafa akka Khaliifaa Hajii kana qabaachuu waan guddaadha beekira. Obboleessa ofii kan namaa yaadee dhufee nama qocachuudhaa jedhee namatti lolee haqa jiru lafa kaa'ee waan jiru nama hubachiisee akka godhu obboleessa jabaadha. Obboleessa kana jabeeffachuun dirqama ta'a. Wanni ati sila lafa keessee hawaasni walitti daangaa dabarfachuu qabu. Hawaasni kun lamman hawaasni lamman kun walitti darbuun qabu. Akkuma dur wal kabaju caalatti wal kabajuu qaba. Akka eega siyaasaan dhufe kana dubbiin laaqame kana miti. Durirraa jammarree seenaa hedduu waliin qabna sii galee durirraa jammaramee hamma hadhaatti seenaan kutaa Oromoo 11 keessaa seenaan addaan baafamee ilaalamuu hin dandeenye seenaa kutaa lamman kanaati jecha. Maaliif jettee gaafa laalte akkuma kan Jimmaa dhaqee Harargee qubate kan Harargees deemee Jimmaan qubatee jira jecha. Fakkeenyaaf abbaan kan koo waggaa 30 Harargee jira. Waggaa 30 Dirreedawaa jiraataa jira. Ana achittan dhaladhe obboleettiin koo kan hangafa achitti dhaladhe maatiin keenya guutuu achitti hore achitti ilmaan hore jecha. Akkuma sana immoo ijoolleen Harargee kan lakkoofsan qabne naannoo Harargee adda addaarraa deemanii Jimmatti dhalatanii achitti guddatanii as jiraataa jiru. Nuti hawaasa tokkicha maaf wanta akkanaa kun dhufa waan jedhu dubbanne obboleessi keenya Khaliifaallee rabbi sarraa haa jaallatu. Waan bareedaa lafa kaa'e waan ajaa'ibaa dubbannee xumurree kaane dhumarratti ati gaa hirribattiin fudhattee siin deemte sanarratti wal bira dabarfanne akkasiin siin jedhaatii dhiifama. Laa rakkoo hin qabu baay'ee rifadhee anuma isin baqatee dubbii kana dheeressuudhaaf sabbaa walitti naquudhaaf godhaa iruutti na fudhattanii jedheetan baay'ee tokko rifadheen ture an kaalaas erga akkas ta'e dhiifama isin godheen jira. Akkasii abdii amma akkasitti godhaa. Isaan miti wallahi wabillahi ani inni si beekullee utuu addis yarrabsuun ta'e isaan utuun akka isaanis hin beekne ammaan mucaan naamusa hin qabne akkanaa jedheen afaanii waa baafadha garuu isaan kabajaa guddaa sii godhani sii galee jecha afaanii jecha badaan baafanne sii galee kabajaa guddaa akkaataan immoo itti si affeeraa tureeni anuu miira aarii guddaa keessan ture walumaa galatti ustaazota keenya Khaliifaa keenya ulfaadhu galatoomii waan dubbatamoo qabu atis nama sana nu barbaadi. Gara fuulduraatti yoo rabbiin sodaatanii Harargeef Jimma wal lolan jedhina isinis immoo warri maqaa muummicha ministeeraatiin Jimmaan gad xiqqeessitan nurraa dhaabbadha. Qabsoo keessan argaa jirra. Qabsoon keessan garam akka deemu argaa jirra. Walitti himna jechuudha dhugaa. Sigalee muummichi ministeeraa kan gandaa miti ka biyyaati. Akka biyyaatti qeeqqadhu akka namaatti immoo namummaa isaa kabaji. Kanaan achi wanni Jimmaa fi Abbaa Jifaar wanni Dr. Abiy fi Jimmaa walitti dhun jiru
ilma sabaa goonee jirra. Isin tabbaa gadaa Afrikaati jechaa ture. Isin tullee keessa darbee nabiyyi keenya dhee aasaa laaqaa ture malee Jimma miti. Jimma akkuma namaatti nu keessatti dhalate malee kabiyyaa ta'e jennee kennannee jirra. Kabiyyaa ta'e immoo biyya bulchaa jira. Oromootu jala bulaa jira. Sabaaf sablammii jala bulaa jira. Dogoggora ni qaba. Nurraa dhaabbachuu qaba wal xiqqeessuun. Yaa nurraa dhaabbadha. Nu gubeeraan amma an akkaataa Jimmatti arrabsamaa jiruuni Harargee waan jedheen arrabsuun dhabe gaarummaa isaa malee shirrii isaan beeku. Siigalee maraadhee gubadheetan maal jedheen Harargee arrabsure yoon sobaan arrabse inni nu soba. Yoon dhugaadhaan arrabsuudha Harargee arrabsamuun beeku arraba Harargeedhaan jedhamu tokko firkaan qaban. Wabillaa akkuma kanatti hin gubadheetan. Bari namuma iyyaanne na seeta malee tokkee koo an nama iyyaanne nama dubbii balaa qabsiisuu jedhee na seetu malee isin Harargeeniif Jimma rabbii sodaadha nama meeqa wajjin dalagataa jira ijoollee saba wal bira badoo keessa wajjin dalagatullee dubbiin kun akka inni walitti bubuusu nan beeka akka inni obboloowwan koorraa miidhaa ga'u nan beeka miidhaan saba koorra ga'e immoo anarras ga'eera kana hundaayyuu hin beeka garuu uummanni akka inni itti na fudhate akka nama dubbii kana ofumaa kaasee eenyu ta'e bari an tokkummaan jaalladha bar akka duraatti jaalala biyyi qabu sana nin jaalladha jechuudha. Tokkummaan qabamu sana nin jaalladha. Inni jaarraa abbaa gadaa ofitti as butee abbaa Jifaar achi dhiibuu fide kun sababuma biyyiin Jimmatti dhalate warra koon biraa tokko nurra hin jiru. Maali namoonni baay'een Hararge isin bira jirra nama mucaa kana yoo mucaa kana hin qalle isin dhiira miti namoota jedhantu jiru. Namoonni sun jaarraa abbaa gadaa arraffamuun isaan gubee abbaan Jifaar arraffamuun isaan biratti fudhatama godhate uummata akkamiiti natti dhaga'ame baay'ee tokko. Wallahi daran lubbuu kiyya baasii kenni na godhe jechuudha. Yaa akkasii dubbiin yoo heddummaatan yoo dubbisan dubbii tana yoo deddeebiin dubbatan beektaa uumaa jalaa baha.